free mucayyoo tana ana firiyaa kee jechuudha. TikTok irratti gaafa ishiin boochee viidiyoo hojjettu argitan dhaqee haanni maal taate maaltu uumame jedheen dhaqee gara imootiin gaafadhee wanna jiru hundumaa sagalee naaf ergitee natti himte jechuudha. Amma sagalee ishii walumaa naa dhaggeeffan. Sanarraan kan hafe oduu odeechuu dhiisati dhaqaatii mucayyoodhaaf sagalee ta'a biyaans reeffi ishii gara biyyaa akka galu jechuudha. Sagalee dhaggeeffadha amma hundaafuu. Nasi sagalee kee dhaggeeffadhee hedduutti kutuuqof bifama. Ijoolleen durbaa sadii ta'anii turan sagalee ishee malee nama lamatu mana keessa ture. Innaa isheen dhufte kuni yeroo duraa wal lolanii turan xiqqoo achi simbibbisa jettee dhufte jedhan sagalee. Dhuftee keekii sana waliin nyaachuu didde sagalee ishee bichaaffattee ana keekii nyaadhu jettee ijoolleen durbaa sana lamaaniif illee laatte jechuudha. Isheen kuni qoricha kana of to'achuu kan isheen dadhabdee fi waan uffataa deebisii galee warri sun lamaanii of dadhabaniiru isaanis gurguramaa turan isaati sana jechuudha. Argaan guutuu dhukkubsataati kan isaan bulanii. Innaa isheen bishaan jettee dhiiteedhaan sagalee warri sunis qoricha nyaatanii waan jiraniif of dadhabaniiti kan irraa dhorkuu dadhaban sagalee. Isheen immoo sa'aatii sana isaan sa'aatii lafarra gangalatanii of qabuu dadhabanitti ishee sanarra teesseedhaan sagalee. Walumatti sadan isaanii ajjeesuuf turte sagalee. Isaan sun ulfa waan hin taaneefi wanta naayidhaan sagalee. Innaa isaanis yaalamaniiti malee isaanis otoon dhukkubsatiin hafanii miti sagalee qoricha faanuma nyaatanii sadan isaanii. Isheen kun garuu ulfa waan taateefi kan isheen of to'achuu dadhabde. Sa'aatii sanatti immoo gadi gargaarsitee dugda isheerra kan isheen teesseedha sagalee kan jedhame jechuudha. Innaa abbaa warraa ishee immoo bakka hojiiti kan inni ture ishee bira hin turreedhaan sa'aatii sanatti. Innaa abbaa manaatti illee shuma sanatu dawwaleedhaan sagalee shuma ajjeeste kanatu abbaa warraatti dawwalte. Achi booddee bakka gaafa ni dhufu bakka isheen sagalee lubbuun keessaa bu'uudhaafidha. Isaa booddee inni poolisootatti dawwalee isheen achi badde sagalee dawwaltee kaatatti isheen kan isheen achi badde jechuudha. Maaliif isheen tabaqqaluudhaaf kan isheen barbaadde nama hin barbaaddu immoo gooteeti bakka kan isheen wantanaa jette jechuudha ishee. Innaa kanadha wanti jiru ishee. Innaa ijoolleen sun lamaan mataa isaanii dubbatanii turan sagalee warri akkana taasisu garuu sa'aatii kana biyya gidduutti fakkeenyaaf Arsiidhaa Wallagga gidduutti lolaa osoo hin taane kan barbaannu jechuudha. Dhugaa waaqayyoon ishee akka galuuchaadha sagalee. Uumaa tokko buusu bakka ijoollee keenya ganaa wal nyaachisne sababa nama tokko nama meeqatu tuqama sagalee. Jechuun haasaa muni nafu sagalee haasaan yommuu innaa masi lola isaa qaban immoo yeroo ta'e tokko mucayyoo wayii mana madaamiidhaa baasanii fidaniidhaan sagalee. Achi mana madaamiidhaa baasanii gaafa dhufanii madaamiin bakka mucayyoon sun keessa argiteedhaan sagalee. Amma fakkeenyaaf namni gaafa bakkee irra adda jitee qo'a. Damteere argitee achitti isaan barbaacha gaafa dhuftu uffata kan ishee tokko fuutee baateedhaan ishee kun sagalee ulfa waan taateefi shaanxaa lama bichaadha fuutee baate kan ishee tokkoo fi kan ishee tokko jechuudha. Mucayyittiin isheen kun immoo siin godha kan ishee sanaan fuudha kan natti fakkaata. Poolisoonni fudhatan ta'e maal akka ta'e hin beeku sagalee siin godha kan eenyu fuutee kan eenyu dhiiste siin godha jetteetti fakkaatteedhaan sagalee wal lolaniiti kan isaan turanii. Innaa haala kanaan itti fakkaatteeti kan isheen biraa baateedhaan sagalee. Baay'ee itti fakkaraat turteedhaan teelana kan ammoo bakka dhiifama sii godheeraatis ulfa waan taateef jetteeti kan isheen dhufteedhaan. Achi immoo wajjin nyaachuu diddeedhaan sagalee isheen fayyaa turte. Warri sun lamaan immoo hin beekanii wal ishee ufsana faana nyaatan. Garuu immoo kan nyaatanii sadan isaanii qubsatanii isheen kun ulfa waan taateef kan isheen qoricha kana dandamachuu dadhabde sagalee. Innaa akkasidha malee wanti jiru jechuudha. Innaa akkuma dhageessan kana callistaniitu afaan hin baninaadhaan mana koo jira dhuftanii jechuudha. Osoo ni danda'ame dhaqaatii sagalee ta'aafidha. Mucayyoo garaatti baattuudha ingirii akkasittiin mucayyoo bareedduu kana galaafatte jechuudha intalli kuni. Gara jabina akkamii akkas ta'e akka ta'e ani hin beeku dhugaa waaqayyo ilmi namaa akkamittiin akka garaa jabaatu jechuudha. Namni akkamittiin dubartii garaatti baatu suphii kennaaf suphii laata fi keekii waliin sanaayyuu suphii waliin kan isheen keekii laatte fi jechuudha. Bakka dhiifama sii godheen jira. Bakka amma garaatti ati baatta nam jettee dhiyaatte jalqaba wal lolanii adda baanii turan jechuudha. Ishii ajjeesuudhaaf ishii balleessuudhaaf dawwaltee fi bakka amma dhiifama sii godheen jira atis garaatti baattee jirta waan taateef jetteet mana ishii dhaqxe keekii waliin marzii laatte fi egaa ka garaatti nama baatudha nama da'umsa fi guyyaa 5 bichaatu ishii hafe kan isin ajaa'ibunna da'umsa mucayyoo guyyaa 5 qofti ishii hafe akkasitiin galaafatte jechuudha. Amma reeffi ishii mucootan firiijii keessa jira. Kanaafuu mubaarakis haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u shar godhaati mucayyoo reeffi ishii gara biyyaa akka galu. Ani isin waliin haasaa tokko hin qabu. Ani ragaa qabatamaa malee waliin naasoo callisee miti kanaan dubbadhu waan mucayyoon naan jetteen ani kana miidiyaa irratti bahee dubbadhe jechuudha. Mucayyoon tun immoo fira mucayyooti jechuudha. Ishiin immoo anaaf firiyaa kiyya. Okay?
shargoodha osoo ni danda'ame viidiyoo afaan banuun isa. Ani jechuudha